lamaaf 21 walitti deebinee jirra. Muummeffannaan kurfii keenya guyyaa arraase lola kaaba Oromiyaa keessatti Oromoota Walloo irratti miliishota naannoo Afaarii fi Amaaraan banamee jiruu fi shira namoonni maqaa sheekaa, qeesii, lubaa fi abbootii gadaa jedhaman maxxanfatanii mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan muudamuudhaan dargaggoota Oromoo ol adeemoo kanneen baratanii hojii dhabanii mana jiranii fi ilmaan horsiifatee bulaaf qotee bulaa Oromoodhaa sobuudhaan mooraa leenjii poolisaa fi raayyaa ittisa Koloneel Abiyyitti hawwataa jiraniin wal qabatee dargaggoonni Oromoo mooraa sana seenanii leenji'anii ba'anii kutaa itti dhalatan irraa gara kutaa kabirootti bobba'uudhaan duguuggaa sanyii Oromoo irratti kan gaggeessaa jiran ta'uu dhageenye. Sanas ammoo qulleeffatuu fi gara lixa Oromiyaa fi kaaba Oromiyaa konyaa Wallootti bilbilee dhimma san irratti waan odeeffannee fi duguuggaa sanyii qindaawaa lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa hora Manasibuu keessatti gaggeeffamaa jiru akkasumas haala waliigalaa kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti deemaa jiru irratti odeessa guutuu Oromoota lamarraa arganne qabannee yaanneerra. Kan odeeffateef turtiin keessa nagamaa kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan isaan hawwatu ana xiiqii dhugaasaatii jalqaba irratti gara godina Wallagga lixaa ona Manasibuutti bilbiluun sheeka Oromoo sabboonaa hawaasa naannoo biratti jaalalaaf kabajaa guddaa qaban tokko bilbilaan arganne gochaa ammeenyaa namoonni maqaa sheekaa, lubaa, qeesii akkasumas abbootii gadaa jedhu mootummaa Koloneel Abiyyiin kan kennameef maxxanfatanii ittiin dargaggoota Oromoo moossuudhaan moonaa leenjiitti naqaa jiranii fi haala Oromoonni godina Wallagga lixaa ona Manasibuu magaalaa Mandii fi ona Manasibuudhaa keessa jiran hidhaa maanguddootaaf dargaggoota Oromoo irratti raawwataa jiru irratti waan maanguddoo Oromoo takkaa'u sheeka jaalatamaaf kabajamaa ona Manasibuurraa arganne saniif dhiyeessuun sagantaa keenya saaqannaa itti dhiyaadha. Amajjii bultii 10 bara 2021 akkasumas amajjii bultii 8 bara 2021 gandeen hora Manasibuu danuu keessaa maanguddoonni Oromoo abbootiin qabeenyaa qeerroof qarreen hedduun hidhamuutu dhaga'ama. Dilbata gara ganamaa immoo maanguddoonni Oromoo jajjaboon hora Manasibuu magaalaa Mandii keessaa butamanii manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa akka jirantu himama. Isa kanamee waan quba qabdan uummata Oromoof ibsaa. Erga barri haaraa kun itti seene gariin ilmaan keessan waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jira jedhanii qabanii haadhaas abbootiis qeerroollee shamarraniin illee mana hidhaatti guuraa jiru qaama nageenyaa jedhanii poolisiitiin jedhanii yeroo dhaqan nageenyuma haasaanii hawaasa guuranii amma mana hidhaatti darbaa jiru. Gariin illee kan inni asitti hidhamee hin argamintu jira ona Manasibuu keessatti baay'ee hidhaan hedduminaan hammaataa jira keessumaa immoo kaleessa. Uummata dadhabaa baqatee achirra jiru qabanii leenjii kennaniitii guyyaa 2-3 milishoota jedhanii leenjisanii dhukaasa hedduu banaa turan kaleessa kanaa dheengadda kanaa kaleessa immoo ganda irratti magaalaa xixiqqoo jiru irratti waan leenjisan sanallee dhaqaa uummata dararaan warra mana gubuuf qopheessan warra uummata ajjeesuuf qopheessan kanallee magaalaa xixiqqoo jiru irra akka Harawee akka Waabaa akka Gabaaroobii akka Kaarrawaayyuu akka Caalaarra Kuunnoo Deengoo Laga Dhoqqeerra naannoo Waankirra akkasitti nama 5-6 deemanii sireettiirra kaa'anii konkolaataan geggeessanii bubuusaa jiru. Mana qorichaa yaala yoo namni dhaqee jedhe immoo achi qabanii hidhaatti darbataa jiru. Kanatu argamaa jira sa'aatii ammaa kana isiniin jechuudha. Egaa kanaan dura raayyaa ittisa biyyaa jedhan kanarra poolisoota humna addaa poolisii Oromiyaa jedhan sana oliyyuu kan Oromoo miidhaa jiru miliishotaaf poolisoota idileedha jedhama hona Manasibuu keessatti. Ammas poolisoota idilee dabalatee miliishota isaan ittiin hawaasa dararuuf mana isaa qabeenya isaa gubuudhaaf leenjii kennanii fi bobbaasantu irra jireessa Oromoo miidhaa jiraadha kan isin jettan. Akkasii irra guddaan raayyaa ittisa biyyaayyuu miti. Humna addaa Oromiyaa isa jedhamu sanayyuu osoo hin taane milisaa fi poolisii idilee kaleessa uummata gidduutti waadaa galee leenji'ee jirutu
milishaa gandaa kaleessa uummata hawaasaaf ergamu sanatti deebi'ee hawaasa mana isaas gubee hawaasa siidhaatiin dararaa jira. Haayidhuyyuu immoo seeraan akka inni hin gaafatame ka godhaa jiru isa gaafa mana hidhaatti ergullee yoo shamarran ta'e quba kanatu rifeensa ta'ee quba kanatti akkana godhe jedhee quba kana guggubee ibiddatti kaa'ee immoo elektirikiin guggubee mana hidhaatti darbata. Jaarsolii immoo caammaa keessisii kanaan irra deemanii akkasitti dararaa jiru. Akka iddoo biraatti waraanni mootummaa dararaa jiru. Kana osoo hin taane as keessatti milishaa dhalataa maas keessaa poolisii as keessaa leenji'eetu ammoo qaama nageenyaa bulchitoota aanaa keessumaa uummata baadiyyaa irratti tarkaanfii fudhataa jira. Mannootti isaanii irratti illee tarkaanfii fudhataa jira jechuudha. Amma isa dheengaddaa kana amajjii bultii 8/2021 kan horaman asibuu magaalaa Mandii keessaa qaban maanguddoo Oromoodhaa hawaasa biratti dhageettiif jaalala akkasumas kabajaa guddaa qaban obbo Akiliiluu Yohaannis dabalatee Oromoonni kanneen akka Masfiin yookaan ammoo maqaa masootiin Awwalaa jedhamee ka beekamu obbo Waannaa Fiqaaduu fi Oromtichi Sanbataa Saaqataa jedhamus qabamaniitu kaambii waraanaa keessatti hidhamanii dararamaa jiru ka jedhutu jira. Oromoonni yookaan maanguddoonni fi abbootiin qabeenyaa nama maqaa isaanii tuqe kun magaalaa Mandii keessaa qabamanii butamanii maatii fi firoonni akka hin dubbifne taasifamuudhaan gidirfamaa jiraachuu isaanii waan dhageessan qabdu. Iyyee kanallee akkasitti quba qabnanii beekna akkaataa isaan itti qabamanis akkaataa isaan itti dararamaa jiraniifi kana duwwaa utuu hin taane warreettan walitti hidhata qabdu jedhanillee kun uummata baadiyyaa keessa namoota akka Muhammad Raggaasaa jedhamu, Umar Ayyaanaa jedhamu, Malfaa Qajeelaa jedhamu, haadha manaa maatii isaanii fi obbolaa isaaniitiin waliin illee akka kanatti dararaa jiru. Isaaniillee kaambitti geessanii achi buutee isaanii uummanni gaafa achitti galaa geessu hin argine achitti galaa geessu hin argine jedhu namoota akkasii kunillee maatii isaanii waliin tokkotuu lafin balbala cufanii hidhaatti dararamaa jiru jechuudha. Warreettan akkasii kun akka kanatti dararamaa jiru. Ona mana tibuu keessatti baay'eetiin jabaataa jira. Hawaasi Oromoo akkanuu dhaga'u deebiitiin jiranidha geessisaan isin jira. Tolega ulfaadha bara dargii kana jalqabuma seensa yeroo wayyaaniin seente kana keessa godina Wallagga Lixaa mana sibuu kana keessa kaambiin waraanaadhaa yookaan karaayyaan keessa qubatu lama qofatu ture jedhama. Dhiyeenya kana kaambiin raayyaa ittisa biyyaa hona mana sibuu keessatti daddabalamee banamuudha. Buufanni komaandi poostillee qobaatti naannoo dirree xiyyaaraa jedhamutti saaqamee Oromoonni achitti akka geeffaman humni sun illee achirraa bobba'ee baadiyaa hona mana sibuu garaagaraa keessatti Oromoota akka gidirsutu himama. Mee eessa jira kaambiin waraanaa kun hona mana sibuu keessa? Kaambiin waraanaa hona mana sibuu keessatti tokko kaambii duraanii dargiin kan Arogodaanaa jedhee qopheeffatee jiru sanatti mana hidhaa dararaa achitti kan isaan qopheessan. Lammatti gama naannoo bu'aa duraan xiyyaarri achirratti bu'u sana iddoo sana kaambiin mana hidhaan sadaffaan gootaraa jedhanii iddoo tokko ni jirti. Gootaraan kan jedhamu sun raayyaa ittisa biyyaa miti humna addaa poolisii Oromiyaa warra jedhan sanatu keessasaa iddoo sanatti yoo namni hidhamu namni hin argu. Arfeessuun immoo waajjira bulchiisaa kan jedhamu tokkotu jira. Waajjira bulchiisa nageenyaa sana irratti kan isaan dararaa hamaa akkaan waraana jiru dararaa hamaa akkaan geggeessaa jiran iddoo sanatti jechuudha. Iddoo jahannam warrichuu jedhamu sun achi keessa lafa keessumaa waajjira bulchiisa nageenyaati jedhamu sanatti dararaan geggeeffamaa jira hawaasa keessa. Eddettirraa lubbuun hafe gara waajjira poolisiitti gara kaambitti darbu malee ijoon iddoo sanatti kan isaan dararaa geggeessaa jiranii jechuudha. Egaa jaarraa tokko oliif bifuma kanaan mootummoota koneeffattoota Abashaa dhufaa darbaan Oromoon akkas gidirfamaadha ture. Gama biraatiin impaayeruma Itoophiyaa kana Oromootu ijaare. Kanaaf wanni Oromoo baasu impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuudha namoonni jedhan jiru. Gama biraan ammoo qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo dargaggeeyyiin akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Itoophiyaan impaayera afaan qawween ijaaramte. Kanaaf afaan qawween jigsineetu biyya Oromoo Oromiyaa walaba uummata Oromoo bilisaaf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuutu furmaata maa'ii Oromoof Oromiyaaf argamsiisaa jedhu. Isin meesa kana irratti maal jettu? Maaltu Oromoof falaa? Akkasumas dhaamsa waliigalaa gabaabsaa dhaammadhaa. Dhaamsa waliigalaa kan hin dabarsu jalqabni mata duree
ummata Oromoo dararaan ni dhaabbaha kibba kaaba kan hin jenne keessumaa seekolee qeesolee warri mootummaa PP kana jala raafamaa jiranillee afaaniinis qabeenyaanis bira dhaabbataa jiranillee yeroo ammaa kanaa kaasee Harargeen, Jimmaan, Baaleen, Walloorraa, Kamiseen harka isaanii sana akka isaan keessaan hundeeffatan kan inni keessaa addunyaatti uummata hawaasa Oromootti dhaammannu jarreen amma maqaan isaanii dhaqafaman kun godinaaleen Jimmaarraa, Baaleerraa, Harargeerraa, Walloo, Kamiseerraa kan asirratti bobba'ee uummata keenya dararaa jiru gaafa ilaallu waraana isaan uummata ijoollee isaan qeerroo isaan leenjisanii mootummaa kana bira dhaabbatanii ittiin uummata dararuuf kara lixaatti kara kibbaatti ergaa jiran waraana isaaniiti dhalataa isaaniiti waan ta'eef akkaan harka isaanii keessaa fudhatan dhaamsa uummata Oromoo sheekoleen qeesoleen yookaan daa'imni achi keessa irratti uummata keenya dararuuf dhalataa keenya dhiiga keenya dhangalaasuuf bobbaasaa jiran akka keessaa harka fudhatan kan hin dhaamsa gochuu barbaadu uummata Oromoo keessumaa dhiiga obboleewwanii walii dhangalaasuuf kan bobbaase isaan harka keessaa kan hundeeffatani. Dhiigi walii keenyaa dhangala'uu rabbi durattillee jaallatamaa miti haraami kana akka hubachiiftanii beeksistanii deddeebitanillee afaan Oromoo kana nuu dhageessiftanii Oromiyaa isaan dhiigaan uummata keenya fitaa jiran sun afaan qawween immoo deebiin abbootiin jaarsoliin hayyooliin kaanee yeroo ammaa kana dhaabbanneerra Wallaggaan lixaa deebiin qabu waan ta'eef hin deebinu harka keessan akka keessaa fudhatan jettanii dhaamsan nuyi qabnu ittiin nu ga'uudhaan jedha dhaamsi koo. Ulfaadhaa gaagawaan kana kaaftan fakkeenyaa fi godinaa Wallagga lixaa akkasumas godinaa Qellem Wallaggaadhaa Oromoonni ba'aa Oromiyaa irraati sababa ongeen achi jiraatan Oromootuma lixa Oromiyaatti dhalatanii guddatan waliin walqixa ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru qabeenyi isaanii barbadaa jira keessumaa hona awwaa galaan keessa ka jiraatan Oromoonni ba'aa Oromiyaadhaa dhufanii maatii guutuun bakkatti ajjeefametu jira hawwaniif shamarran Oromoo xixiqqoon lakkoofsaan 30 ol ta'an yeroo tokkotti gudeedamaniiru akkuma guutuu Oromiyaatti gocha wal fakkaataatti Oromoo irra deemaa jira fakkeenyaaf lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti kan argamu waldaa araaraa akka jedhamu rukaasni irratti banamuun warri waaqeffannaaf dhaqan bakka sanitti namni 4 battala ajjeefamanii namoonni 17 ol ammoo mada'aniiru luboota achii dubbiseera waan amantaan kiristaanaa jedhus nu ibsaniiru haqa ofiif falmatuun karaa akka ta'e dubbataniiru egaa kan isaan jedhan akkuma jirutti ta'ee haqa ofiif mirga ofiif falmatuun attamitti ilaalalaata amantaan musliimaa kanarrattis mee waan nuun jettan jedhaatii gama koonnan gabaabsaa. Hayyi amantaan musliimaa akka dhaga'utti mankuuti laduu namaaniin fahuwa shahiidi jedha. Haqa keerratti du'uu shahidummaa jedha kaleessa deengedde akka kunoo argaa jirtu masjiida kaleessa dhiigaan jalqabuma gaafa Qur'aanni Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam itti bu'eetti masjiidii iddoo biraarra hin jirre dhufee achitti ijaarame. Mootummaan kun harka isaatiin gubaa jira. Keenyallee Wallaggaa lixaarrallee gubaa jira. Amantaan musliimaa haqa kee bira hin dhaabbatu wanti jedhamee jiru haqa kee dura du'uutu dirqamaa jira. Ani immoo haqa keenyaaf kan dhaabbanneef lafa keenyaaf kan dhaabbanneef kaleessa amantaatiin warreessan yookaan kaasetti kirriidha yoo wanta garaagaraa dabarsaa jiran yeroo ammaa kana dhaabbatanii jiru. Harkeenyi dhaabbatan akka mootummaa fiitii kanaan dhaabbatan waan ta'eef sagalee kana hanga yoomis Asirra keenyaa yookaan onootee godina Wallaggaa lixaa kana irratti akka barumsi hin baranneef mootummaan fiitii dhoowwee karaa amantaa akka hin barsiifne jira. Sirna dargiiti kan illee deeggarde gaafa uummanni keenya salaatu kan dhiitee ajjeesee qawwee sirna jeesaa ture sirna dargiiti. Har'allee asirra amantaa tokko jalatti akka hin barsiifne akka hin baranne jedhee dhorkee jira jechuudha. Kana uummatti sheekoleen kamiyyuu jechuudha ka ala jiru ka keessa jiru hubatee sirna kan dhimmaa fiitiin kun diinii keenya yookaan amantaa keenya kuffisaa jira waan ta'eef akka irra dhuftan karaa du'aa isiinillee sheekii qeesiin karaa mana amantaa deemullee sabbiin akka kadhattanii amaanaadhaan xiqqoo kan amantaa musliimaa bira dhaabbachaa jira kan keessa jiru amantaa addaa miti kan loltuu waraana bilisummaa Oromoo ta'e yookaan marroo duwwaa miti beekamu marroon maqaa biyyaati kan inni dhaabbateef yeroo ammaa kana immoo mootummaan amma dhaabbate kun abiyyiidha malee nabiyyi miti beeku hubadhu sheekoleenis qeesoleenis abiyyiidha malee nabiyyi miti inni yoo eenyu abiyyi jedhamaa beeku abiyyiin waan tokko hojjetee balleessuudha kun guyyaa tokko waan hojjetanii diigee balleessaa jira malee
nabiyyi miti nabiyyiin lama hin bu'u nabiyyiin erga nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam duniyaa irraa ka'e lama jiru kan bu'ee jiru waayee bu'a malee waayeen yeroo ammaa kana abiyyiitti bu'aa hin jiru warri bira dhaabbattan akka keessan biraa fuudha miilla keessan biraa fuudha dhaamsiin uummata Oromoo keekoleef dhaamu kanaa jechuudha. Kan amma dhageessan kun sheeka Oromoo takka maanguddoo Oromoo mana Sibuurraa waan odeeffanne san dhageessifnedha. Kan asaan odeessa Oromticha Walloorraa arganne ta'a. Oromticha kaaba Oromiyaa godinaa Walloodha. Jalqaba marii keenya kan ittiin aanfannu haaluma Oromoonni Walloo keessa jiran irratti ta'a. Akkuma waliin quba qabnu baatii lamaan kan Oromoonni Walloodha hona baatee keessa jiraatan gandeen gara 5 ta'antu rukutamee ganda 5 keessaa 2 yookaan 3 guutummaadhumatti akka gubatee fi maatiin achirraa buqqaan illee gidiraa garaagaraaf saaxilamanii akka jirantu himamaa gargaarsillee akka hin qaqqabne fa'aadha kan gama garaagaraan dhageenyu. Lolas taatu Oromoota Walloorraa akka hin dhaabbatanitti dhagaa kan quba qabnu mee maal keessa jiru Oromoonni kaaba Oromiyaa godinaa Walloodha keessumaa kan hona baatee. Oromoo Walloo kun ammallee loluma hamaa keessa jira irraa hin dhaabbanne ammaas kan lola kanaan buqqa'ee dambii irraa gubatee qubsuma malee ka diida keessa jiru hojiin deebisanii gadhaabuu uumamuu qaba ture wanni gadhaabuu jedhamuu fi uummata kana bakka deebisuu jedhamu tokko wanni yaadamaa jiru hin jiru aga amma jiran tokko jiru ammallee lolichi akkuma tuubatti jira guyyaa har'aa ganamarraallee naannoo bakka Fallaanaa jedhamutti dhukaasatu dhagahamaa odeeffannoo isaa ammaatti akkamiin akka goolabame hin dhageenye garuu lola hamaatitti ganamallee dhukaasatu dhagahamaa uummanni kun tokko waan gargaaramaa jiru hin qabu lolli karaa mootummaan siyaasaadhaan itti bane kun ammallee jabaatee jira mootummaan waan kana tuffatee bira darbuu hin qabu mootummaan sila keessa jiraan miti uummanni biyya alaa jiranillee kubanu qabaatee waan kana waan godhamuu qabu gochuu qabu uummata kana deebisanii gadhaabuurra guyyaa kana isaallee inni addaa naannoo Amaaraa kun immoo bakka Garbii jedhamutti ijoollee jajjabaa ta'an dhukaasa dhaabamee nama tokko miila rukutee gama lamaaniinuu lolichi nurraa hin dhaabbanne akkuma waliigalaatti uummanni Oromoo rakkoo hamaa keessa jira akkuma ammaan dura achaatti furmaanni tokko hin jiru aga ammaatti. Amma inni gaafa wiixataa kun eessatti kan lolli geggeeffamee Oromtichi tokko miilatti rukutame ati jettu kun Fallaanni bakka lolli kibxata keessa geggeeffamaa jiru kunoo hona baatee keessa moo hona godinaa Walloo kabiraa keessa bakki lolli ammatti geggeeffamaa jiru? Mucaan qeerroon beekama Oromoo kan rukutame tikfattee horii fi kan kana naannoo Garbii bakka jedhamuttidha. Kan Fallaanaa kun immoo aanaa baatee bakkuma gandoota ammaan jira gara gandaa 5 guutumaan guututti wal barbaadaa eessuma ta'u gandoonni hedduun buqqa'anii jiranii har'ammoo naannoo Fallaanaa jedhamu aanaa baatee keessa ganda Fallaanaati jechuudha. Lola kana kan geggeessaa jiru amma akkuma kanaan dura humnoonni naannoo Amaaraa fi warri Affaar wal ta'aniiti moo miliishota mootummaa naannoo Amaaraa humna addaa sana kan Oromoota Walloo irratti banee jiru kan ammaa kana jechuu kooti? Amma kana humnuma addaa lafriitu uummata qulqulluu irratti dhukaasa banaa jira malee humni naannoo Amaaraa suni poolisoonni fi milishoonni gaafa dubbiin akka qabbanaa hojjette bakka sana bu'an malee erga uummati duguugamu ta'ee bakka sana badanii jirani wanni tokko jiru uummata qulqulluutu gubachaa jira. Warri humni addaa naannoo Amaaraa kan bakka sana deeman gaafa lolli suni qabbanaa'u deemanii dubbii tuttuquudhaa fi dubbicha akka uummata kanarraa lolli hin dhaabbanneef gaafa qabbanaa'e jedhan deeman malee gaafa lolli hamaa jiru tokko hin bu'anii beekan uummatni qulqulluutu waliin jiru. Tole gaamee gara qabxiisataanutti ammoo dabarra innis maali miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaadhaa erga caasaan isaanii bara 2018 keessa warra Oromoon bilisoomeera jedhee fi qaamuma mootummaa nafxanyaa kanaan ciccitee qeerroon Oromoo danuunis ammoo wareegama lubbuu fi qaamaa guddaa baasanii booda harkifataa dhufee deebi'ee bara darbe kana keessa caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo akka guutuu Oromiyaattu lafa qabateeraa waan jedhaatu jira. Haa ta'uti akka yeroo jalqabaa tokko mul'ataa hin jiru tarkaanfiin qeerroo bilisummaa Oromoon biyya keessatti fudhatamu waan jedhaa tokkotu jira. Isa kanarratti yaada kennuu qoodda. Kabiraan ammoo qeerroon bilisummaa Oromoo kana hawaasuma Oromoo bal'aa kana ammoo
addaan hirmaachuun bifa jaarmiyaan ta'u matayyaatti maqaa namoota maqaa ayyuu qabatanii deemaniin geggeeffamaa ture ammas keessa itti jirama. Qabxiin jedhu tokko jira. Inni biroon hijoon ammoo akkuma kanaan dura ganna lamaan darban kana keessaa maqaa abbootii gadaatiin, maqaa ayyootaatiin, maqaa sheekotaatiin, maqaa luboota yookaan qeesiitiin waraana bilisummaa Oromoo woobootti duulanii maqaa galchuun shira xaxanii yoo xiqqaate qawween 700 ol miseensonni waraana bilisummaa Oromoos akkasuma danuun mooraa galanii gaa waan isaan mudate waanuma argaa jirruudha. Warra kanaan dura waan sana tolche dabalatee yeroo ammaatti sheekonni luboonni takkaa'uu qeesonni akkasumas maqaa jaarsaa qabatanii warri deemanii giddugaleessa Oromiyaa kanatti keessumaa kibba ba'a Oromiyaa godina Arsiitti Jimmaatti akkasumas kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti qeerroolee Oromoo bifa garaagaraan sobanii mootummaan kun kan Oromooti shiftaatu itti duulaa jira mootummaa keenya kuffisuuf jedhuu fi wantoota kanaaf kana fakkaatan bifa amantiin illee fakkeessanii bifa isaanittiin akka ijoolleen Oromoo poolisa taatu taasisaa jirantu jira. Isa booda moorri poolisa ta'an raayyaa waliin dabaalamaniitu bakka waraanni bilisummaa Oromoo oboon jirutti duulanii oboo irrattis hawaasa Oromoo irrattis lola geggeessaa jiru jedhama. Irra jireessaa gara lixa kanaatti waraana mootummaa Koloneel Abiy yookaan immoo poolisii humna addaa sana keessaa warra booji'aman keessa dhalattoonni Oromoodhaa kaaba Oromiyaa godinaa Walloollee keessa jiru jedhama. Isa kana maal quba qabda jaaroliin shira akkasii tolchaa jiranii maqaa sheekaan ka deemu ka shira akkasii dalagaa jiru qeesiin ka deemu shira akkasii ka dalagaa jiru jira laataa yoo jiraate ijoolleen Oromoo attamiin warra kanatti dammaquu qabu warri kun immoo shira kanarraa attamiin dhaabbatuu qabu irrattis osoo yaada kee nuu qoodde. Kale qabxii jalqabaa ka sarraa itti dilanna innis humni qeerroo bilisummaa Oromoo sochii warraaqsaa inni gochaa ture bara 2018 asii kan dura akka itti ture beekoo jijjiiramni jiru qeerroon bilisummaa Oromoo ammaan dura bifa hawaasaatiin fi uummata waliin sibiiliin wareegama hadhaa kafaleetti jijjiirama sanillee jijjiirama sanadha akkuma ta'etti warri diinaa haga tokko qabbaneessan afaan miidhagfataniiti qeerroon bilisummaa Oromoo erga san caasaan isaa sun waan lafa ta'e fakkaatullee garuu inni baay'ee ni jabaate caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo ture sun kallattiidhumaan waraana bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramee bakka lamatti humni faffacee ture tokko waraana bilisummaa Oromootii fi humna qeerroo bilisummaa Oromoo keessa ture humni dargaggeessa Oromoo gaafa sanii amma immoo guutumaa guutuutti ta'uu baatu haalli hirmaatee jira kun ammatti mana hidhaatti guurramee afaan laaffataniitii fi dagachiisanii uummata kana guuranii mana hidhaatti illee galchan humni waraana bilisummaa Oromoo immoo ka amma duraa caalaa bifa adda ta'een addatti ijaaramee sochiisa bifa sanii gaggeessaa jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo hojii isaa laafatee osoo hin taane ijaarsa isaa tokkummaa isaa jabeessee humna waraana bilisummaa Oromootiif sochii waraana bilisummaa Oromoo ammatti gochaa jiru immoo addunyaafuu addatti fakkeenya ta'ee jira. Keessattuu warraaqtoota akka keenyaa wal fakkaataniif fakkeenya guddaa ta'ee yeroo jiru kanatti humni qeerroo bilisummaa Oromoo caasaan sun bakka sana goreeti. Kaleessallee sochii hagas gabaasanii fi akkas bareedee uummanni Oromoo fassaniin dammaqee as gahee ture sana kalaachitee fi akka hin taanetti warreen galchan keessaa warreen hayyoota ofiin jedhanii fi abbootii amantii ofiin jedhan abbootii gadaa haadha siiqee dabalateeti. Isaan immoo abbootii gadaatii fi sheekooleen kunniin harki caalu isaanii beekanii osoo hin taane ta'e jedhamee waan mootummaan warreen kaabinee isaa keessatti fi waraana isaa keessatti gadamoo ja'an yookaan umriin hojii isaanii irratti kutee warra haga xumuraatti haga lubbuun keessa jirtu shirummaa hin dhaabne jechuudhaan ta'e jedhanii akka dandeettii isaaniitiif kun sheekoolii keessatti kun abbootii gadaa ammas qeerrotaa fi luboota keessatti bobbahanii warruma kaleessa gaafa dargaggummaa isaanii warra waraana turee fi warra kaabinee ta'ee uummata akka hin taane gaggeessaa turetu har'a immoo sheeka ta'eetii fi qeesii akkasumas abbaa gadaa ta'ee as bahee uummata akka hin taane keessa galchee ammas hayyootaa fi aktiivistoota kanneen ofiin jedhan akka hin taanetti ta'e jedhanii uummata kana burjaajessanii waraana bilisummaa Oromootii akka humni laafatuu fi mootummaa kana cinaa dhaabbanna jechuudhaan qabsoon isaan qabsaa turaniiftu galma gahe gabaabumatti qabsoon isaan qabsaa turanillee falmii isaan gaggeessaa turan
kun hanga aangoon mataa isaanii harka geessuudha malee waa aangoo uummataatii fi uummata aangeessuudhaaf qabsaa'aa hin turree fi gaafa mataan isaanii aangootti dhufuu fi kun ammoo gaafa waan inni barbaaduu fi akka inni barbaadutti si socho'ama gaafa jedheen uummata kana fuudhee qilee galche erga qilee galchanii booda kun ofiifuu akka hin taane ta'e kun ammoo kaleessa akka kanatti diige har'as ni jira. Sochii kun har'as mul'achaa jira keessattuu warreen biyya alaa bahanii jiranillee sochii garee kana sochoosaa jiran mul'achaa jiran. Uummanni Oromoo immoo kana dammaqeetii fi qeerroo bilisummaa Oromoollee gariirraa mana hidhaatti kan jiru kana dammaqanii tokko ajaja waraana bilisummaa Oromoorraan kaasanii tarkaanfii itti barbaachisuu fi qajeelfamaa fi tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo baasuuf hordofanii sanii masakamuu qabanidha. Tokko kan kanarraa hafe maqaa caasaa qeerroo bilisummaa Oromootiin jedhanii sochiinii fi tarkaanfiileen gaggeeffaman tokko uummata gaaga'ama hin taane keessa buusuu fi wareegama hadhaa uummata kafalchiisuudha. Uummata kana burjaajessuudha. Waraana bilisummaa Oromootiif qeerroon bilisummaa Oromoo kaleessa qajeelfama tokkoon akkuma socho'aa turan har'a immoo qajeelfama tokkoonii fi ajaja tokkoon sarara tokko irratti akka waraana bilisummaa Oromootti socho'amaa jira. Akka qeerroo bilisummaa Oromootti socho'u akkuma jirutti ta'ee garuu yeroo ammaa kana mana hidhaatti guuramee jira kan sibiiliin jiru. Kan sibiiliin jiru mana hidhaatti guuramee kun miliitarii uffatee sochiisaa itti fufee jira sochii hadhaa gochaa jira. Manni hidhaa kun bal'aadha beeke. Manni hidhaa kun bal'aadha roorsiin jedhu iji Oromoo hayyootaa fi sabboontoota akkuma baadhatee jiru. Ammallee warra hayyoota Oromootii fi iji Oromoo akka hin taane godhee baksee fi warra ammas baksuuf deemullee darbee hammatee inuma jira. Qajeelfamni tokko ni kennamaa fi uummata sochiidhaaf ni kakaafama taanaan karaa waraana bilisummaa Oromoo qofaan yoo ta'e ga'aadha. Namuu qabsoo bilisummaa Oromootiif qabsoo Oromootiif qabsoo uummata kanaatiif taanaan qajeelfamni inni akka nam tokkeetti baasuu hin jiru. Biyya alaas haa ta'u biyya keessas ammaatis mana hidhaattis haa ta'u bakka barbaadayyuu haa ta'u ergaan inni dhaammatee jiraate kallattiidhaan caasaa waraana bilisummaa Oromootiin dhaammatee waraanni bilisummaa Oromoo humna isaa jabeeffatee hidda isaa fageeffatee dhaabbatee jira waan ta'eef ifaadha. Diinnis sirriitti beeka waan ta'eef ergaa barbaachisuu fi yaada gumaatti barbaada taanaan kallattii sanii gumaattee qeerroon tarkaanfiidhaaf qopheeffamtanii jirti taanaan caasaa fi ajaja waraana bilisummaa Oromootiin humneeffamtee kallattii keessatti akka sochoosan gochuutu nurraa barbaachisaa kanaanii goolaba. Kanatti aansee isaa waraanni mootummaa bittiginnaa yookaan kolonela biyyoon hoogganamu kun biyya keessatti shororkaa addaa kan uumaa jiru. Akkuma amma dura jarri kun muuxannoodhuma warra mootota Milikii fi warra Teediroosirraa dhaalanii Oromoo kana kutaadhaan ka Oromoo kaaba jiru asitti yoo leenjisan bakka kanatti akka bobba'uu fi akka ramadamu hin godhan. Oromoo kaabatti leenji'e yookaan dhalataa kaabaa yoo ta'e gara Wallaggaatti yookaan gara Kibbaatti geessu akkasuma Jimmarraallee gara Kibbaatti geessu warra Kibbaammoo dhalattoota Kibbaa ta'an gara kaabaatii fi gara kallattii wal jijjiiranii erguun ni jira. Uummanni kun dhaloota isa keessaa dhalate kana obboleessuma isaatti gaarafaa jira waan ta'eef warra sanii yoo wal argan tarii wal rukutanii moo akkam ta'u isa jedhu naasuu qabanii fi kijibaan ergaa jiranii dhugaadhaan ergaa hin jiran waan ta'eef dhalataa kaabaa tokko yoo leenjiidhaaf qopheessan sossobanii kaabinootuma isaaniitti sheeka ta'eetti dhufa ammas qeesii ta'ee as dhufa. Kaabinoota sanii sobamuun hin barbaachisu. Afaan damma godhatanii deemuun adiyyuu afaan isaa damma fakkeessee uummata kana akka qilee galche argaa jirra waan ta'eef har'as immoo kaabineen bilchiginnaa kun as bahanii abbaa gadaa fakkeessanii dhufaa jira waan ta'eef godina tokkorraa godina kaanitti ergamanii fa'aa yeroo fixan kana uummata kana kan duguugaa jiran maqaa Oromummaatiin. Ilmi Oromoo tokko immoo kaabarraa ka'ee yeroo Kibbatti deemee yookaan lixatti deemee uummata Oromoo naannoo sanii sana yeroo duguugu ammas ammoo dhalattoonni Wallaggaa warreen dammaqni hin qabne bakka sanirraa fuudhamanii leenjii kennamee fi kaabatti bobbaafamanii fa'aa ajjeefamaa jira. Inni kaabarraa Wallaggatti deeme ilmaan isaatii fi obboleewwan isaa armatti ajjeefamaa jiran. Inni Wallaggarraa immoo bakka kana dhufe Wallaggatti immoo ilmaan isaatii fi warri isaa Oromoon isaa dhumaa jiran. Kana haga yoomii akka gowwamu isaafuu gaaffii haa ta'u isumaaf dhiifna. Kanaafuu uummanni keenya tokko kan gochuu qabu yoo inni abbaan waraana kana waraanummaa kana leenji'ee tarkaanfii akkasii kana fudhate kun yoo inni hin dammaqne warri isaa warri wareegamu jiruu fi abbaa fi ilmi
ka ilmi isaa jalaa wareegame tokko ka wareegamee fi tokko immoo ka ajjeesuu deeme kuni isa fuulatti dhufee ilmaan isaanii waraana beeksisaa ta'anii jiran kana tokkoon abbaan dhalchee fi haadhi deesse bakka itti deebifachuu qaban wareegamarraa oolchuu qaban waan ajjeesanillee hin qaban immoo waraana kana faana deemanii leenjii gahaa ittiin qaban dandeettiillee gahaa ittiin qaban bakka sanallee gahummaadhaan hin beekan bakka itti bobba'an kana lafa isaa hin beekan bakka itti deeme kanarraa deebii yoo jedhanii amma waraana hedduutu booji'amee jira karaa lixaa kanatti Itoophiyaa kana keessatti odeeffannoo akka dhageenyetti ka'ii galillee yoo jiranii bakka sanirraa ka beekee hin galle kun nama ajjeesuu deema malee ofiif du'a garuu kan deemu ajjeesuudha kanaafuu ilmaan warra akkanaa kana deesse yoo dandeesse qabachuudha hin ta'u taanaan inni rasaasuu ni deebisaa gama kanaatiin hanga kanan jedha. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan amma maa'eessa irratti san dhageessifne marii bal'aa Oromticha kaaba Oromiyaa godina Walloo hona baatee waliin qabaanneedha. Akka waliigalaatti ammoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa mana sibuu keessa jiran qoratuuf gammasitti